Huqqatte gabbatte maarree taate isin yooma jireenya keessan jiraattan garuu መቼ ነው ግን የራሳችሁን ኑሮ የምትኖሩት? ገራን በለስተ ወላሂ ዱሎምተን ወሶና መጀለ ደምተኒ ሁቀቴ ገበቴ ጀተኒ አንን ነመይስን ዳገው ሚቲ በርባይዘዊ አኒ ማኪን ይስን ዳገው በር ተካ ጅሬኛ ከየት ይስን ዳገም ቤኩ ሃሶ ከሰን አስረቲ ጉራ ከነ ከሰ ዳገ ፈደም ቤኩ ኢፉማ ለፋተነ ዘለ ደምተኒ ቀለቴ ሁቀቴ ገበቴ ስለናምኒ ጊዜ ሄሩ ሚነ መጀለ ደምተኒ ቀበቴ ሁቀቴ ማምን ትላላችሁ ይስን ዳገው ወላሂ مورالي في التقودا مورالي في التقودا شيني فكر هذا فاتي واجن الجنة Quando è la smetterà? Sa che questa volta non sta la vita, ma di la vita. Già già si sceglie tutta. E scegli Davi, chi ha detto? E scegli chi ha detto? Non è detto. انت لين بخويت هذا فاتيني عرف ساجر تانشي هاي كم جرتنا ما تقاشتي وقته بغن وقته باين قمدي ادو غلطومي دغا ربي شكرا ام تو ربي سرها قبو امو غرو امو اكربي يرا عبدي قبو اسني ببريدو خنرا عالم ببريدا تو كربي ناباس وعد ربي غليتن جرا ان شاء الله باذن الله علمو اتدلت علمو بريدا عالم بريدا كان غرتي عمرين جولما نساء امتشن امتجا وكن امتفر قرآن حفظي أفزي بيته كتابه هند ألفه قبوت توق أبا نمني نية إنما الأعمال بالنيات إذا نية ودوان تفي أبشر عسين جنة دعاء توتنا ربي هذا مراد سنيابو إن شاء الله. شكرا آمين 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 قلتهم والله شكرا. والفادة جلتهم والله أنا كنا جيس ودي ممكن وقت سلام تمن إسم سلام مدري مبروك إسم جودا بروفه hamtu isin raqabu ma olfadu galatomi kabajami bulti tezan kaysati hamtu ni senini akasama jihasida fi histi rabbi isin raqabu ijabuda jala is rabbi ni sanaha egu jalalti tesan jalala ilahanga akhiratit warruya qiyamat tille akuma sirratu wal jalate akhirat tille wal jalatu wal injirat rabbin isna godu iji isa qalbin isa سيمالي نبي سيسا سنة نتقاعد دعاء تقلب نبي تقلب في دعاء لا تتقون وانت بدي أكسر الفرد جلته ما يسنين إن شاء الله وناجراد مايك إبسانيس مبروك جاين ده كيني اللي اتهم مبروكي أكم جرتو واي ماكي أوروفي أبا وراشي كنجرمي وكان كادماشي أنجرمي كان دبتشو في مت ijoolleen Oromoo hundi keessanoo akka waa tokko irraa barattan yoo dhuguma gaa'ila barbaadan abbaa warraa keessa miidiyaa irratti hin beeksisinaa dubartii fuutan miidiyaa irratti hin beeksisinaa miidiyaa jechuun baay'ee hamaadha jechaadha ati gaafa kana goote akka makiin goote kana gaafa goote
nama sanirraa gargar ba'uun kee jala muriitu beek. Amma makiin waggaa tokkos haa ta'u waggaa lamas viidiyoo kana teechifadhaadha. Jaarsi kiyya akkas na godhee natti fakkeessee maalidha hin jetti jedheetan nan tilmaamaa jechaadha. Because seera qabeessaa miti. Miidiyaa irratti waan godhan hunda addunyaatti agarsiisanii jechaadha. Kabajaa gaa'ila isaaniitiif hin qabanii kabajaa jaalala isaaniitiif hin qabasan jechaadha. Jaartin tiyya kan koo qofa wannan ishii waliin godhu ana qofatu beeka. Jaartin kiyyas ammoo waan na waliin gootu anaaf ishii qofti beekuu qabaa jechaadha. Sanii olitti rabbi qofatu beekaa jechaadha. Maatiin illee beekan kan kiyyas tan ishiitis jechaadha. Gaa'ila jechuun eebbifamaa waan kabajamaa addunyaa kanarratti waan itti gammaddu tokko. Kanaafuu akkamitti akka gaa'ila godhattu, akkamitti akka jaarsa kee qabattu, akkamitti iccitii akka mana keetii qabattu yoo hin beekne miidiyaa irratti baatee waan hunda yoo agarsiistu ta'e amma anjara kanaa waan takkitti qofaan hin argine jechaadha. Walitti kaa'uu san qofa hin argine jechaadha. Waan hunda agarsiisan isaan qofaa miti. Dhiyeenya kana faashiniin akkasii dhufe. Ji'a lama booda jaarsi kiyya akkas na godhee jaartin kiyya akkas na gootee birrii narraa fudhate. Gaa'ila keessaniif kabajaa qabaadha. Jaalallee keetiif kabajaa qabaadhu. Jaarsa keetiif jaartii keetiif. Dhiirri immoo akka dhiiraa ta'e. Maal miidiyaa irratti baadii ta'u dubartii dhungochaa mul'isuun maal jechuudha. Ijoollee Oromoo kanarraa of eeggaa falaxaa hin ta'inaa. Kuni falaxaa yookaan shallee jedhamu jechaadha. Namoonni akkas godhan miidiyaa irratti siree isaaniitti irratti wal dhungatu waan godhanii kafana walirraa innaa baasan mul'isu. Intala takkan jaalattaa yookaan gurbaa tokkon jaalattaa akka aadaa Oromootitti jaarsa walitti ergaa ta'u san booda wal fuudha erga wal fuutanii gaafa cidha keessanii viidiyoo cidha keessanii footoo cidha keessanii san bakka cidhaa sanitti miidiyaa irratti baasuu dandeessu. Saniin alatti siree keessan gubbaa irratti waan gootan hunda faashinii akkanaatitu dhufee jechaadha. Dhiyeenya kana ijoollee Oromoo dhuguma jireenya yoo barbaadan gocha akkanaa kana faashinii akkanaa kana dhiisaa. Faashiniin akkanaa kun jidduu kana akka roobaatti nutti gadi roobaa jira jechaadha. Dhalootan dogoggorsiisina. Kuni hojii warra fiilmii waan sanii hojjetu malee dhuguma aadaa Oromoo keessas hin jiru, amantii Oromoo keessas hin jiru waan akkanaa kana dhiisa. Boru achi as baataniit akkas na gowwoomsee akkas ta'ee ta'u nama tokko duraan dursii tooyi bira gahii mana tokko keessa jiraadhu tooyi ergatteerumtee mana tokko keessa waliin jiraattee san booda beeksisuu qabda miidiyaa gubbaarratti. Maal gochaa beeksista miidiyaa gubbaarratti? Boru baatee ta'u boochaa bee. Boru Oromuma rakkistaa bee. Ati inni Afrikaa jiraata, ati Iroopiyaa yookaan Ameerikaa jiraatte. Erga manaan gaatteen booda ta'uu qaba miidiyaa irratti tan beeksistu. Isaayyuu wanti hundi wanni amma jidduu kana gaa'ila maal jedhanii too miidiyaa kanarratti waan hunda agarsiifatan dura ani innaa daa'ummaa kiyyaa haadha warraaf abbaa warraa jedhan tapha tokkotu jira. Anillee taphanne akkuma nama guddaa tanuuf godha daa'ummaa kiyyarraa eegalee ta'u. Innaa argaan ture garuu ijaan. Tapha ijoollee xixiqqishuu fakkaataa jechaadha. Achi as baanii too boo'uu jechaadha. Booda achi as baaniit jedhe gaa'illi akkanaa waggaa lama caala hin barakatu. Viidiyoo kanaa teechifadha seenaadhaaf teechifadha. Kun immoo hin ta'a jechaadha. Rabbi harka isaaniitti irraa qabatu malee garuu ijoolleen kana booda waan akkasii kana hin godhina. Erga fuutanii cidha godhattanii wal bira geessan. Erga wal bira geessaniin booda mana tokkotti galtanii abbaa warraa fi haadha warraa taatanii mirkaneessitaniin booda mul'isa waan mul'istanii jechaadha. Isaayyuu akka ammaa kana siree keessan yoo wal dhungattan yoo wal arraabdan yoo paantii walirraa baastan yoo tuutaa maasaajaa walirraa baastan baay'ee nama jibbisiistu. Dhiirri jechuun anyaara guure, shamarree jechuun tan nyaara guurtu, tan jireenya ishii mul'isuu hin barbaanne, na argaa hin barbaanne. Haadha warraa jechuun tan akkasiiti gala.